media kana ratun nama tokko galchisiin jedhan eenyuun galchita. Sumanaan hin jedhin bichaan adda deebi. Suman galchuu barbaada kan jennu. Ayyee. Abbaannu miidiyaa kanarraa galchuutu jedhaniimu warri koomatti akkatti barreessu. Suman jedhee sumanaan baratanii suma akkanaan hin jedhu. Laa wallahi ati ganaadha ati dhiisi. Nama tokko bichaadhaan. Amma barbaadde galchu otoo sin jedhani eenyuun galchuu barbaadda miidiyaa kanarraa? Namni hedduun abaddiin jedhan as jala wallahi abaddiin miti. Ana osoo miidiyaa kanarraa nama galchinaan jedhanii haadha Faaxeetii fi Nasraa Gursum galchaa. Maaliif? Jecha jiru. Maaliif? Garuu lamaanuu miidiyaa waan jedhame kana itti dhiisanii heerumanii osoo ijoollee guddifatanii. Bakka dhiigaa waan ta'eef. Sababni miidiyaan kun jireenya namaa kan rabaa beektaa yoo itti fayyadamaa seeraan wannaan jennee jechaadha. Amma jarri sa'aatii umrii jaraa kanarrattii fi isteeppii ammarra jiran kanarratti ilmoo heerumanii bultii godhatanii ilmaan dhalanii tarbiyaa islaamaa irratti karaa gaarii irratti guddifatu jechuudha. Osoo aangoo qabaatteettee miree barra osoo aangoo qabaadheera sii galee aangoo qabu san fayyadamee humnaan illee waan taane amalaan amansiisee bakka yeroon kun amma yeroo itti jireenya mataa keessanii itti jiraatanidha. Ijji namaa kun keerii isiniif hin qabu. Maaliif jarri lamaanuu namoota na dhiyaatanillee namoota ani yaaduufillee baay'isanii haadha Faaxeetii Nasraa nama an dhugamatti osoo jarri kunniin lamaan heerumanii ilmoo argatanii bultii mataa isaanii tasgabbaanii jireenya imaanaan guutan jireenya bareedaa osoo jiraatanii ijoollee an hawwuudhaaf tokkoffaa mana Nasraa Gursum nama gizee qabsoo Oromoo sani ummata Oromoo kana bara 2019 2020 karaa feesbuukaatiin waliin sagalee ta'aafii ture. Gizee anaa fi hawwii wal fuunu sanii nama nu waliin dhaabatee waan nutti dhufu kamuu nurraa qolatee nullee nu jajjabeessee hamilee nu ta'aa ture. Anu amma kina ijoollee lama qabaa mucaan kiyya jalqabaa waggaa 4. Lama tokko malee hin argine immoo lama walaame. No lama qaba malee mucaaf mucattiidha bar. An tokko malee hin argine lammaffaa kun immoo. Ati meetti asirraa iyyitu sana argite. No isaati feesbuuk irratti qaata abbaa isa nan argine qaata tokko anammaan argine. Tokkicha bichaan beekan. Laaluttu ijoollee lama qaba mucaan waggaa 4 mucattii waggaa mucayyoo waggaa 2 walakkaadha. Mucaan waggaa 4 anu ijoollee lama qaba. Ani maaliif siin jedhee anuyyuu amma kinoo abbaa ijoollee lamaati jaraafillee kan hawwaaf jechuudha walumaa galatti jechuudha. Kanaafiyyuu hammeenyaaf osoo hin taane deebii kana kasii deebiseef jara lamaanuu waan jaaladhuuf waan jara hawwuu fi yeroon sirriillee amma bakka ta'uu qaballee maa'uunum yaallebat nagarnoo dirqama sii galee miidiyaa kanarraa gashash jedhanii osoo fuudhanii jireenya mataa ofii jiraatan osoo heerumanii jireenya mataa ofii jiraatan. Nama lama tokko. Jara lamaan galchite. Hullee fi Faatiyaa. Jara Faatiyaa ta'u. Faatiyaa Itoophiyaa galteemma. Faatiyaa Kaariyoo. Faatiyaa naateetu jedhe kuullee ammoo waan wal sirriitti wal hin beekneef waan nama wal hin beekne ammoo haasa'uu barbaadu. Booda zannii waliin baduu dandeenye. Waraaba deem. Kuma 20 waliin dhaabadhee jaartii lammaffaa Arsii malee fuudhee waadaa sii gala gara qe'ee gali yennaan kadheen looniif galte. Reediin illee nuti gisee lafaatti ol kaanee jennu firoo laallee dhiibu. Ammas odoo sitti kaanee iyyuu maal laallee si dhiifname. Ani ilmaa baarsaati. Ibsatu nu waafe ibsaallee gaafa harkaan ga'e akkana galche gaa'isa. Gaafa argatte ibsaallee akkanuma amansiisee harka kennachiise. Kami kan biraa qabate nu biraan qabate eenyunni. Haaqi kana geemii okee. Kuma kudhayyoo argatte sirraa jigattee mire kan haaqii ka biraa jalqabu. Meeraa jalqabu. Yoo ansi moo adde rakkoon qabu barni fa'oon dha. Fedhaa fadhaa Faaxeetii waan ta'edha kun. Garuu. Wasfattiillee ni galchina. Wasfettiisi maal osoo nu yeroo ijoollee akka isaan geenne isin harkaa baanne inni osoo beeku dhaqee bara. Na wasfee ni galchina. Wasfee garuu kiikiin isaa ta'an gafa Arsii dhaqanii. Wasfee yoo ijoollee magariisii taate malee hin danda'amu dandeettee waliin hin jiraatu ijoolleen ta'e namalli isiillee wasfee ma qeeriin qabu. Isin deemuu isii deema alhamdulillah ta'anii sadaqaa duuba erguu qabdanii. Ganda nu balleessiti dhugaa jette. Qe'ee balleessiti qeerii takka hin qabdu.
Abdi Mukhtar galee miti reetaa. Ahmed galte jedha. Nagalchitanii baaba na gurra qabdanii nagalchitanii bara Ahmed. Osoma akka biyyaa rakkoon qabu. Galeera Abdi Mukhtar. Asli reediin kunniin jara rakkoon qabu yoo barbaachisa Jarri turee lafaa qabdi. Dura tokko zeeroon turte. Kootuun galtaa gali. Abbaa gadaa asitti si waame kootuun galtaa gali. Abbaan gadaa wayita nawaame hin jiru kan nawaame. Dikkaa guddaa asitti si waame kootuu gali. Kan nawaame haadha faateetii fi sabaayii fi bichaadha. Kun Ahmed. Guys, enu taphataa nama dura faranjoota taphataa ture amma nu gali sanka Oromoo maqaan isaa eenyu? Ahmed. Oromoo madda walaabuu margite. Arsiileen hundeen ta'e nama madda walaabuu. Qabeeti. Gara kenna gara galuu qabdaati. Feetu baala irraa jalqabi feetu baala irraa jalqabi. Madda walaabuu lafaa bakka fortee kenna bakka irraa daraarre. Bakka feete irraa jalqabi. Feetu baala irraa gadee gali. Feetu hasaasa irraa gadee gali. Feetu kofale, feetu kokkosa, feetu dodola, feetu ashooka. Kara feete eegali. Gin kilabni amma waacaan gara kenna irraa eegaluu qaba. Waacaan gara kenna malee hojii hin qabu. Ay baay'isee riifi faatiliin haadha faatee jagoochi. Sabaayii fi maannoo sumu. Sabaa kiyya baguman siinaa dadhee wal amma yaa sibiilillee keessa bu'e jecha maaf amma kuma sadi darbite wanna waan sobilaa. Bagan Kalluud, Yasmiin, Ahmed kiyya Habibi, sabaaf. Eessa galuu qabeettan amma mee koomentii jalatti eessa irraa Bakka feetetti galii. Waadaan kan kee qalba samaayi qalba midir. Ani lama fuudhaa yoo fuudhee jedhee. Amaarajjaadhaan nu haa ta'u haadha faatee waadaan. Ulaa wallahi namni amaarfatee kun jiru maal taate. Ulaa haadha faatee yoo waadaan nagalchite amaariffaan nagalchite. Amaaraa miti giftaroonni naa kennite Oromoodha. Gaafaan atini akkas jechuu miti jettaas garagaltee no. Ani faayila ragaa rabbaatan waan ta'eef guyyaa biraa osoo ani waadaan. Wanni faayila ragaa ta'e jiru. No amaariffaan miti Oromoffaan. No jira wallahi. Ani kiyya hundi. Ayyee amaaranyaan hin ta'utte. Wayne warra Jimmaa, wayne warra Shawaa, wayne warra Iluu Abbaabor. Dhalaa yaayyan bakka hin taane. Baaleoo karaan baaleoo. Tiguutaadha faate. Waraaba deem addaan baatanii deem. Isiin gammaddee dhattee achi as qaabbatu hin baay'ite. Kana booda as olii taphachuun neefar hin jiru deem. Jedhin jetta. Ana bichaa miti nama mara hamdisi bakka haadha faate ammaa ol deemuun kisaaraa malee dirqii qabu ginu anuu garafamee deebi'e. Asliinuu hin jiru gizee gara nagadi giran argitu maal taate asliinuu iyyuu hayi. Aslii nama bar gizee nuti itti kaanu maal taatan bar geeba lama isinii galchee nuun jedha achuma sadii nam jedha. Sanumaa isin sossoba'ee goolii madura galchee deebisanii. Reediin lama nuti gizee lafaatti ol kaanee jennu firoo laallee dhiibne. Ammas odoo sitti kaanee iyyuu maal laallee si dhiibname. Ani ilmaa baarsaati. Anu keessaan bilmattu. Wanni maal laallee si dhiibne tokko jiru. Aduu takka akkasii hirreega godheen beeku silaa bandaati cara kaallee taatu waan darbadhee ga'ee deemaa ture. Amma reedii firootu nu daangeessa. Dhugaa jedhee migaa ishee walla dhugaa jettee jedhan laal. Haadha faatee qabsooftu mirga dubartoota Arsii. Haadha siiqqee warra Arsii ta'uu qabdu amma booda. Dudda kiyya cita malee walla shawaa.